Artiin Oromoo waan guddaa qaba warra nu jibbuut cabsuudhaaf gamaadhiisa inneessaa cabaa jarroo fi dadhaba. Galatoomaa nagaa dhugaa biyya. Turoo sararaan gaaffiin wal fakkaatu ta'e akkuma carraa isa dhugaa dhala itti yaadamee miti yeroo baay'ee wala manuu irratti rakkoo qabna waan ta'eef. Dhamsa kuma kan gaafate si deebisa. Gara hojii koomidii akkamitti galuu dandeesse? Dhugaa waaqayyo gaaffii wal fakkaata. Ani yeroo ani garuu biqiltuu of gaafachuu na barbaada suuraa gaafan qabu sitti yaadee sun taane namni koomidii makkaan jira footoo baay'ee suuraan naan bahu. Garuu akkan itti seenuu danda'e ani. Akkuma harka namaa nasiis harka namaa qaba jedhu rukuttaa harka namaa jechuudha. Hamilee. You understand? Yaa. Harka namaa hamilee. Gaafa wanti eegalu akkuma tamma itti dudurii himu. Dudurii himu. Beeta waayyaa dheeroon tokko himu yeroo baay'ee naa jaallatan. Abbaa manaa fi haadha manaatu ta'anii marqaa marqatanii nyaatu ture duru. Marqaa kana marqitee fiddeeti. Isaatti nama tokko laattee akkuma kudhaatii keessatti kanaatti laattee finnaan nyaatee fitee dafee. Naaf laattu jedheeti inuma kajeela taa'e inuma kajeela. Teessiftee nyaatti. Teessiftee nyaatti achii booddee jecha sabuun ta'iniiti waan ta'e harkaa baati jala itti. Naannoo waan jirudha. Eesuma dhagaa. Anaa gosu giiftii koo anaa gosu. Otuma nyaatamas gootamas jala. Anaa gosu. Marqichatu bishaanne. Isheen bakka ijaa inni anaa gosu kan jechaa jiru kan farfachaa jiru marqicha irraa naaf qoodduudha. Garaa laaffifachuu. Kan garaa laaffifachuu. Amma deebiti takka nyaatee kee gootamas anaa achiisu giiftii. Ariitiidhaan bukoosaa nyaate. Anaa otuma keetu nyaatee fitte. Gaafa isheen fitteettu keessatti ilaalee fitteetti bini. Isan sila anaa gosa dhaabale suma haa gosu suma asii haa gosu. Anaa nan sana booda akkasiin yeroo kana harka argatu ilma abbaa baluu jedhamta. Maqaa ilma abbaa Fantaayee maqaa abbaa Fantaayee jedhama. Inni maqaan akkasii. Maqichi seenaa mataa saran deekamu. Maqaan gaarii maqaan gadhiis. Rakkinaan qabu maqaan rakkina qabu. Kanaa achii baafaa safaan garii daadhii gilaa dibii tulluu doonjoo gaawa hamuumaati. Warra hamuumaa. Ati garuu jechuudha warra doonjoo gaawoo beektaa. Abbaa torbaan warra doonjoo gaawoo tulluu. Warra doonjoo gaawoo nan beeka. Seenaa sana yeroo biraa isinii tarattara. Kanaaf amma gaaffii gatiin darba. Hayyee. Qophaa'e. Aanoo entertainmentiin yaadadha. Ajaa'iba. Yaadadha garuu umriin kee barra fuula kee oolii. Yeroo barataa turte. Yeroo barataa turtetti. Takkeen nama akkamii ture. Waa Ingiliffaas ta'e sumaan laalee. Barataa yoo turte nama akkamii turte. Takkeen nama akkamii turte. Maatii kutaa keessa nama akkamii turte. Yeroo boqonnaa baatu nama akkamii turte. Laayibirii akkam turte. Mana keessa akkam turte. Mana jalatti akkam turte. Siree irratti akkam turte. Iddoo baay'eedha kan nuti. GPS tu qabaadheetiin waraabbii wayii. Ilaa baran itti fanaddee sitti mamuse. Akkuma isaa jechuudha. Bara dhugaatee. Ilaa. Barataa ta'u. Takkeen ilaa ijoollummaa irraa kaasee jirti mala. Barataa ta'u. Warreen barataa ture. Ijoollee 11 qaba baangoo 12 ture tokko takkaalliin jedhanii waan tumti nama hoggaasaniif jechuudha kana waati. Takkaalliin jechuun jaarsi keenya beektaa akka har'aan seenee iddoo isaa jedhee nama hoggaase. Mucaan inni itti aanee dhaladhe miidhame jechuudha. Iddoo isaa jennaan safara keenya iddoo isaa baay'eedha. Baay'ee ganda warra iddoo isaa akka jedhamneefi. Ganda iddoo isaa booni. Iddoo isaa isa kamiin ani akka gaafanne iddoo isaa lakkoofsa tokkoffaa iddoo isaa lakkoofsa lammaa kan taaneefi iddoo isaa jedhee takkaalliin jedhee gara isa durbee ta'a Amaariffatti jijjiiruun araadummaa fakkaata. Jaarsi keenya Amaarinyaa kana isa boqqolloo fakkaatu hin jaallata ture. Achi iddoo isaan ta'e. Nana jaja mala mana keessatti yeroo barataa ture. Sodaachuu jechuun yoo bishaan harkaa buusuu jira dur. Ijoollee ammaa bishaan harkaa buusuu ta'e beeku. Dhiqan dhumaa baay'ee waan deebitu natti fakkaata. Tokko dhiiboo walaa godhaati. Yoo bishaan harkaa buusuu ibsaan hin galee jechi. Amma yoo torbanitti dhufa malee. Ganda keessa nama yuunitii jiru. Paastaa makaroonii yoo qaqqabe garuu achi bishaan harkaa yeroo buusan nan buusa. Bishaan harkaa jalqabanatu buusa. Ijoollee 11 keessa. Dhugaadha kun egaa faazeriin jira waan ta'eef sobu. Maal ta'eetu Borna gaadessa. Eeyyuu tana keessa gaafatee dhugaadha. Ibsaa qabu beektaa?
Ibsaa jechuun ishee durii yeroo qayyabbattu funyaanitti gurraacha si galtu fa'aa sana beekta gaafa jettu kikkillii sababa sanaa dhufte kikkilliin ishee beecoo ishee mana keessa deemtudha. Kikkillii nyaata jedhamu kana beekta affeelliidha kun isa faatiif tola yoo korraasii sanaan ibsaa sanaan qayyabbattu funyaan keessa gurraacha sin amma watii sana ganama kaatee gootee of kee baafta. Ganama kaatee mana itti achi awwaarri fa'aa bujaate ibsaa sana qabu. Tokkoffaa hojii gosooti nama qabee turte isaatti. Yoo sama dinyaa sana ibsaa qabda. Ibsaan qaba bishaan harkaan atu buusa. Jaarsi keenya mootummaa muree bara dargii waan ture miilan dhiqaaf. Miilan dhiqafaaf amma ijoolleen amma maqaa waamti abba. Abaluu akka maashinii gootee akka bareen. Abaluu zeeru achumarraa kaa. Abbaa keetiin abba gaafa jettu. Abba gaafa jettu. Namoota hiriyaa abbaa keetii ta'anis abba jetta. Obbo fa'aa jetta nama hangafaa. Akkeetti guddanneeti amma chaayinaan biyya galtee waan hunda baxabbatte miti. Achi mana barumsaa keessatti mana barumsaa ooluun hin danda'amu. Seera mana keenyatu. Waggaa keessatti guyyaa tokko fa'aa badee yoom gale. Ajaa'iba waggaa keessatti guyyaa tokko fa'aa dhiyee oolamni dur guyyaa lama fa'aa kanuma ture. Kana achi eessa abbaa keedhatta mana barumsaa dhiisuu hin dandeenyu. Fedhiidhuma keenyaan ittiin baratti nafuu hin dandeenyu mana keenya. Seera mana keenya. Akkas ture. Kutaa sagalitti akkamittan badeseeti kutaa sagalitti kiraa gaangee gaafa cidha warra qabani gaangee qaba beektaa. Gaangee ture jechuudha. Fardi baay'inaan raddaatii jaarsa duukaa gaangeedhaan deema jaarsi gaangeedhaan isanii deemu. Ani immoo duukaa fi birrii lama fudhe birrii lama inni naa kennu namni birrii lama qabu ijoollee yeroo tokko keessaa yeroo sana sooressa bara. Birrii lamaan sana fudheetan jaarsi lafa dhimma isaatii magaalaa keessa magaalaa inni aangoo dhaqa hoomaa jedhamu dhaqa gindee jedhamu dhaqa achi. Birrii lamatti fuudhee gaafa kutaa sagalitti jedhamu mallattoo saallamee seera beektaa sekondarii sekshuwaal kaaraakterii araadaa ta'uu barbaade beektaa yeroo sana shamuzii taayitaanikii fayyadamu irraa jalaan naa bitee jaarsi achi utaa sabnati muzeemii birrii 27 ijoollee birrii 5 argatti an birrii 20 akkasin ta'e. Kutaa keessatti nama aktiivii yeroo jedhu gaaffii deebii akkamiin deebisase waan inni raafate. Waa'ee nan jeeqa kutaa keessatti yeroo jeequ aktiiviidha deebii deebisuudhaaf. Deebichi sirriis ta'uu baatu ilman deebisa. Achi kutaa afurii booddee daffaarii ta'eeramti. Barsiisaan baayoloojii tokko al tokko. Waa'ee ho'iinsa qaamaatu barsiisutu waa'ee tempereecheraa maalatu barsiisu. Tun jeeqaa nunaaf takkinani. Ati deebisi mucaan anan deelma jeetta. Tempereechera qaama namaa maaliin safaru naan jedhe kubbayyaan jedhe. Ati buna beektu? Kubbayyaa bitatti kottu jilbeenfadhu gurra na qabachiise. Guyyaa lammataa immoo waa'ee maseensu kaastireeshinii maal jedhama waa'ee maseensutu barsiisu. Maseensuudhaan ni. Ammas tun jeeqaa nunaan dhiira maaliin maseensu naan jedhe goodarree lagaa nyaachisuun jedhe deebii deebisuun qabaaf. Deebii jechuun garuu waan goodarree wajjin walitti hidhatee duraan waan beeku. Goodarree kan jedhu iyyuu namni waan beeku natti fakkaata. Goodarree gosa lama jira kan gaaraan facaafamuu fi kunoo qoccoo faayadamu tokko jiru. Goodarree lagaa nyaachisuun jedhe waan deebii deebisuun qabaafi. Naa galee. Achi kutaa olii gaafan dhufu ingiliffisii galee akkuma abjuu keessa ilaa jabaata. Achi yeroo ministirii qabxii gaarii fide. Ingiliffaatti gaafa dhufnu dubbii galagalchoo ta'e irra ta'anii maal jechuu ta'e akkasittiinani ture yeroo ta'etti barataa jeequun ture garuu immoo sadarkaa 10 ol immoo immoo. Kudhanii ol hin baatu. Abshaalummaadhaan keessa deemee immoo yeroo keessa deemee tanii dhibaa'uma which is known as that is called kan jettu jirtanii kitaabarraa iddoo kiikii taate yeroo known as that is known as which is called. It's important point. What means? Namni seeru sana beeku. Define definition sana shamadda. Isheen qabadde jechaa deema akkuma akkasin ture jechuudha kana jaalaa immoo yeroo baay'ee mana barnootaatti na gaafadhu gaafa. Hai takkeen akka beektaa namni tokko fakkaatti baay'ee asee sa'aatii 5 asee gabaabaatti kana jechuu barbaada jedhamu. Sa'aatii tokko asee guutuu asee amma kana jaalaa osoo barbaada amma kana jaalaa miti waan beeku nutti muka jaalaa anu kana jaalaa jechuun miti. Anu entertainment yaadu. Qoy seenaa hoggaan ko soddoma seenaa hoggaa soddoma akka lamas itti beektu barbaadde. Hai garuu wannan ni shakkii daawwattoota keenya takkeen kun muuziyeemii dhabee ta'eefi eessaa kan dhibu laata godhataa jira. Umuriin akkaataan itti lakkaa'amu gaafa laaqana shawwadanii oolan in lakkaa'u.
Mucaa akkuma ani kana booddee hunduu rakkin mata kun qabu mani waggaa 70 guuteera mucaa ishee xumuraatiin abbaan jaarsi. Abbaa isa gaafa akaayidhaan mullee sin lakkaatanii isa gaafa mullee sin lakkaatanii. Jiraan nuti. Ati sin lakkaattaa? Isa gaafa. Isa ano waan baay'ee lakkaatu. An entertainment daawwadhaa yeroo dhiyootti fiilmii serious ta'an walitti dhufaa ta'an fiilmiiwwan garaagaraa dhaabbataadhaan isiniif dhiyeessa. Akkuma miidiyaalee addunyaa kana irratti agartan isiniif dhiyeessa. Garuu kana gochuu dandeenyu yoo deeggarsi keessan subscriptionii keessan ol nuu ka'aa deeme mooraalii argatee aartiin keenya qixa aartii nama hundaa deeggaru. Isa kanaaf gara miidiyaa televezyiinii waliitis ni guddata akka addunyaatti.